wajjumaan gadi buuna laallataa tumanii egaa kaameraan sillee qulqulleessuu baate ummanni kana fakkaataa kunoo hanga haali jiru kana irratti kunniin guutuun holqa Soomar jechuun dandeettanii gaarreen kun gaarree rabbiin uume akkanatti visit Oromiyaa jechuun hin danda'ama. Akkasuma ammoo akkuma goda hambaa Oromiyaa keessa jiru keessa dirree Sheekanaa Huseen holqa Soomar gaarreen Baalee keessa akkasuma ammootu tulluu Hamoomotaa gaarra Saannatee keessa jiru Oromiyaa keessa bakkawwan adda addaa visit jiru kanneen kana fakkaata wajjumaan ilaalla mee hanga dhumaa gadi buune wajjumaan ilaalla kunoo kana fakkaata haala argitan kana as jalatti illee kunis illee gaarreen Qacamsaree gaara kana gaarri kun Qacamsaree jedhama. Akkasumatti ammallee asitti ammoo lagni kun akkuma argaa jirtanii uummanni akkana suuta jedhee suutaan gadi bu'a takka takkaan jechuudha. Kanaaf hanga dhumaa kunoo caammaa namni kophee asitti yaafatee asittiin bu'a jechuudha.